السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو أمة كشتي أكم نجا كيسن أنا جرى الحمد لله رب العالمين. أكسم ورم ماتي فريدا يوتيوب تاني سبسكرايب gochuu like gochuu comment barreessuudhaan maatii kootti dabalamaa isiniin jechuu barbaada. Akkasuma immoo warri maatii koo taatanii na jajjabeessitanii sheriinaaf gootanii koomentiidhaan illee jabaadhu jettanii na jajjabeessitanii bukkee koo dhaabattan guddaanaaf galatooma obboleewwan kan koo qaalii isiniin jechuun barbaada. Akkasuma hadhammoo oduu gammachiisaa tokko isiniif dhufeen jira. Quba qabdanii jedhee yaada hundumti keessan waan miidiyaa irra deemaa waan ta'eef iyyuu oduu gammachiisaa yoon jedhu rakkinni biyya keenya keessa jiru dhibbaan dhibbatti furamee jira. Rakkinni Oromiyaa keessa jiru, jeequmsa Oromiyaa keessa jiru, walumaa galatti rakkinni biyya Itoophiyaa keessa jiru furamee gammannee jira jechuutu hin taane hamma tokko karaa nageenyaatiif balbala banuun iyyuu jechuudha miif tasfaa tokko. Ani gama kootiin dhugaa rabbi baay'ee tokko gammadeetiin jira gama kootiin jechuudha. Maaliif nageenyi Tigraayii fi Oromiyaa gidduutti mootummaa Tigraayii fi mootummaa Biltsiginnaa jechuudha gidduutti uumamu nuufillee tasfaa wayii nuuf uumu. Dhugaa rabbi ana natti tolee jira gama kootiin. Rakkinni Oromiyaa keessa jiru hin furamne akkuma jirtu dhibbaan dhibbatti jira. Garuu tokkoffaa jechuudha. Jeequmsi Tigraayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti uumamee jedhe tokkoffaa biyya mancaasee, biyya jigsee, qabeenyi meeqa bittinnaa'e, manni meeqa gubatee, abbaan qabeenyaa meeqa biyya gadhiisee badee, uummanni meeqa dhume, daa'imni meeqa dhumte, manguddoonni meeqa dhumanii. Dhugaa rabbi kanaafiyyuu kuni hamma nageenya uumuun jira. Dhugaa rabbi hamma tokko abdii nutti uuma an akka kootti jechuudha. Hamma mootummaan Dabratsiyoonii fi Abiyyi gaafa nagaa uuman jedhamu kana rabbi dhugaa taasisnaan nagaa uuman kana jechuudha. Akkasuma rakkinni Itoophiyaa keessa jirullee rakkinni Oromiyaa keessa jirullee akka furamu ani abdiin qaba gama kootiin jechuudha. Dhugaa hedduu tokkoon gammada. Gammachuun koos maalidha? Maaliif nagaa uumanii jarri Oromiyaa keessatti nagaan maaliif hin uumamne dura? Jarri waan meeshaa qabanuu fi jaraa wajjin dura inni diriddira alqammatu ጦርነት ነው የምፈልገው jedhaa ture. Hamma akkamitti waan humna qabaniif jarri waan meeshaa qabaniif hadha wombarii tokkorra jaraa wajjin diriddirii taa'ee jechuun keessanii oolu. Maaliif dura dubbataa ture ani diriddirii hin barbaadu, waliin mari'atanii walii galanii nageenya uumuu hin barbaadu, ani ጦርነት hin barbaada, humna hin qabaa jedhaa ture mootummaan Biltsiginnaa. Garuu haa ta'u amma innis garanaanis garasiinis karaan isa baastu hin jirtu. Karaan isa baastu maalidha? Nageenyi badiin inni balleessu hin jiru. ጦርነtiin garuu jeequmsi garuu qabeenya guddaa balleessuu danda'a. Waa baay'ee mancaasuu danda'a. Biyya Itoophiyaa sana jigsa. Dhugaa rabbi biyya Itoophiyaa barbadaa'ee jigee kana kan kaasu maalidha? Yoo biyyi sun nagaa argatte sabaaf sablammiin biyya Itoophiyaa keessa jiru yoo tokko ta'e yoo walii galee jedhe kan biyyi sun gara guddinaatti illee ceetu. Tokkoffaa ilma namaatiif kan barbaachisu nageenya walii galteedha jaalala. Kanoo kan fidu ani massaaraan qabaa ani kanaan qabaa miti. Dhugaa ani amma jechuudha. Uummata Tigraayitti akkas dhuman san maanguddoota dhugaa rabbi kan waa tokkollee waa'ee dhuma mootummaa Tigraayirraallee waa tokko hin beekne. Kan akkasi deemuullee kan dadhaban maanguddoota jechuudha. Baanii galuu hin dandeenye kan ajjeefaman kan qabeenya jaraa irraa warafan jaratu dhugaa rabbii hedduu na gaddisiisudha. Jarri badii maalii qabu? Kanaafuyyuu warri massaaraa qabu wanti inni ta'u hin jiru. Kan miidhamu amma rakkinni biyya Itoophiyaatti dhufe kan miidhame Oromiyaan miidhame. Oromiyaatu miidhame. Kanaafuyyuu hamma gizeedhaan rakkinni amma nuti mootummaa Itoophiyaa amma nagaa uume Dabratsiyoonii wajjin jennee jira. Garuu asadanuu haasamaa jira miidiyaa kanarratti jechuudha. Waan tokko haaraa tokko yoo arganne
takkatullee gara waan hin taanetti fudhachuu hin qabnu gamaggamnee ilaaluudha qabna. Amma tokko akkas yaaduun isaanii nafu. Amma inni kan inni Eertiraa dhiisee mootummaa Dabratsiyoonii wajjiniin mootummaa Tigraay wajjin nagaa uume gara Oromiyaatti erguu fi meeshaasaa jechuun yaadamuun hin oolu. Garuu kana akka Rabbiin illee hin goone akka inni illee akkana hin goone abdii qabna. Nageenya eega uume sabaaf sablammii kam wajjin iyyuu nagaa uumutu isa barbaachisa. Warra poolitikaa kan Oromoos haa ta'u, kan saba Amaaraas haa ta'u, kan saba Tigrees haa ta'u, jarma hundumaa wajjin uummata kamuu wajjin uummatuma waliigala Itoophiyaa keessa jiranii yoo nagaan uumame biyyi keenya nagaa kan taatu. Nutullee kan biyya Oromaa jiru biyyi keenya yoo nagaa argatte miti kan gara biyya qabne inni biyyatti deemu. Yoo biyyi keenya nagaa hin godhanne karaa kamiin deemnee galla biyya keenyatti? Ani hadda nageenya mootummaa Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti uumamaa jiru kun ana gammachuu akkuma waan Oromiyaan nageenya argatte gammachuu natti uumee jira. Kan Oromiyaa akkuma jirutti ta'e, boo'ichi keenya akkuma jirutti ta'e, yaaddoon keenya akkuma jirutti ta'e, garuu asirraa ka'ee akkuma jirutti wanti jiru sirraa'aatuma Rabbi tareegaa hin beeknu, Rabbi nama qaxxayeetu boodarra immoo tarii jiranii namni keessa isaaniitiin qulqullummaa isaaniitiin sa'aatii 24 amantaa qabanu Rabbi isaanii kadhatan, Rabbi tsalootii kan godhan, Rabbi isaaniitiif kan du'aayii godhatan jiranii miti. Jarallee ilaaleeti natti fakkaata Rabbiin xiqqoosii nageenya nu buusuu barbaadeeti kanuma dhaga'uun keenya iyyuu jechuu barbaadeetan. Akkuma jiruun xoorinnatiin kun jeequmsi kun akkuma jiru yoo itti fuufe wamaa bu'aan qabnu kan keenyas akkuma jirutti badiinsatu uumamaa. Yaa uummata jaalalaa, ani amma walumaa galatti wanti nu dubbachuu barbaade akkuma mootummaan Itoophiyaa mootummaa Tigraay wajjin nageenya uume warra Oromiyaa keessa jiran wajjiniin illee akka inni nageenya uuman abdiin qaba. Warra Oromiyaa keessa deemanii jeequmsa uumaa jiran warra illee jeequmsaaf achi erge akka inni illee deebisu ana abdiin qaba. Rabbumaa wajjin iyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu yaa uummata jaalalaa nuti wanti nu yaaduu qabnu inni akkamitti amma nageenya uumee mootummaa waa baay'ee tafarfamaa jira amma. Waa'ee mootummaa Tigraayis, waa'ee Eertiraas, waa'ee mootummaa Biltsiginnaas waa baay'ee dubbatamaa jira. Kanas ta'ee sana nuti kan barbaannu ani gama kootiin kanan barbaadu biyya Itoophiyaa keessatti nageenyi uumamudha. Yoo nageenyi jiraate kan baay'ee galu namni amma waa meeqatu dhabame biyya Itoophiyaa sana keessatti? Qeerroo meeqatu, jaarsolii meeqatu, haadholii meeqatu duute, qabeenya meeqa manca'e? Kunuu kan dhufe nagaarraan dhufe nagaa miti. Jeequmsarraan kan dhufe nagaa yoo jiraate maa koshoroo tokko nyaattee hin bulin nageenyi jira taana bishaan itti dhugde waa biraa coomaa foon waan adda addaa dhiisiiti. Dura tokkoffaa kan barbaachisu nageenya biyya keenyaati. Ana amma nageenya Tigraayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti uumamaa jiru kuni hamma tokko hamilee natti horaa jira. Maaliif? Akkanuma ta'aa rakkinni Oromiyaa keessa jiru, rakkinni Wallaggaatti akkas obboleewwan keenya, haadholiin keenya, abbootiin keenya qabeenyi jaraa bakkeetti akka kana facaafamaa jiranii. Lubbuun namaa sa'aatiitiin zayitiidhaa gadi taate. Zayitiin nama baay'ee kabaja qabdi biyya Itoophiyaa keessatti. Kabaja guddaa qabdi. Boodii gaardiidhaan eegamaa jira zayitiin. Kanaafuyyuu nafsiin namaa biyya keenya keessatti zayitiidhaa gadi taatee jirti. Sa'aatii kanatti kan nu barbaachisu amantaa qabna. Amantaa Musliimaatiin du'aa'ii, amantaa Kiristaanis dhalootiidha malee kun maaliif akkas waliin araaramee maal jechuu barbaadeeti wataadara isaa gara Oromiyaatti erguu jedheeti walii galee moo isa akkasii hin yaadina. Isa akkasii hin yaadina yaa uummata keenya.
bakka tasfaadhuma gara fuulduraattiin deemna nageenyi hin uumama silas nuti gidoo hin qabnu masaraa hin qabnu waan tokko gochuu hin dandeenyu miidiyaa irratti obboleewwan keenya miidhaman obboleewwan keenya qabeenya jaraarraa fudhatan ilaalleetuma bu'uudha miti silaan keenya hamma kanammoo waan nama gammachiisu tokko yoo dhageenye itti gammaduu qabna du'aayidha gochuu qabna rabbi biyya keenya keessatti nagaa nuuf haa buusu rabbi uummata Itoophiyaa keessa jiran hunda waliin nuuf haa galchu rabbi uummata Itoophiyaa kana keessa jiran hunda afaan jaalala tokko godhee biyya keenyatti nageenya uumu rakkina Itoophiyaa keessa jiru rakkina Oromiyaa keessa jiru rabbiin gizee dhiyootti nuuf haa hiiku jechuun barbaada asumaan obboleewwan kan koo nagaa naaf ta'a.